Rakkoo nageenyaa waggoota muraasa asii hawaasa mudataa tureen hawaasni qe'ee fi qabeenya isaa irratti yaaddoo nageenyaa keessaa akka jiraatu taasisaa turuun kan yaadatamudha. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii fi qonnaan bultoonni aanaa Dandii mudannoo rakkoo nageenyaa keessa turuu faana miidiyaa koorporeeshinitti himanii jiru. Rakkoo baay'eetu uummata dararee ture, buqqa'uun hin jira, ajjeesuuf du'uun hin jira, saamamuun hin jira. Namoonni buqqa'anii jiruu isaanii gallakkisanii oomishni illee hir'ate. Namni nama gargaaruu danda'u ofiisaayyuu gargaara kan barbaadu ta'ee rakkoon guddaan aanaa Dandii keessatti uumamee ture. Nageenyi keenya baay'ee boora'aa ture. Guyyaa fi halkan keenya waliin beeknu ture. Amma immoo Waaqayyo galateemu qulqullinni dhufeera, calaqqisni dhufeera, magaalaa keenyatti soo ta'ee, nuyi soo ta'ee, aayyoonni immoo nagaa keenyaan baanes nagaan keenyaan galla. Rakkoon nageenyaa mudataa ture hirmaannaa hawaasa bal'aa fi qaamolee qooda fudhattoota biroon hojjetamaa tureen amma furri nageenyaa mul'ataa jiraachuudha kan eerani. Godinicha keessa qaamolee hidhannoo socho'aa turanii fi waamicha nagaa taasifameen milkaa'inni nageenyaas hojjetamaa jiraachuun jiraattonni godinichaas eeraniiru. Amma garuu hamma tokko faallaa duraa ta'ee nageenyaan namni ciisee buluu danda'eera. Hamma tokko dhibbaan dhibbatti illee on jedhuu baadhe. Hamma tokko gaariidha. Amma tokko taaneet ofitti qabnee rakkoo isaanii illee ilaallee wal gargaarree akka Oromoon duratti wal gargaaraa turu sanatti ilmoo isaa miidhuun barbaadu Oromoo waan ta'eef isa kaleessa darbee xiiqeffannee too qiimiin qabannu. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii duraan sababa rakkoo nageenyaan oomisha keenya sirnaan oomishachuuf rakkataa turree jedhu. Amma garuu erga waliigalteen nageenyaa hojiirra ooluu eegalee jijjiiramni qabatamaanis mul'ataa jira dubbatu. Oomisha keenya qonna keenyas sa'aatiidhaan qonnee sa'aatiidhaan waan qabnu oomishnee galchuudhaaf rakkoo gubbaa turreerru yaaddoo gubbaa turreeyyu. Nagaan kun bu'uusaa ani baay'een isa dinqisiifadha. Jarreenuma kanaan durallee beekanis ta'e wallaalummaadhaan socho'aa turan kan isaanumallee amansiisee kallattii qabsiisee kallattii adda addaatiin amma barsiisee gara nageenyaatti akka isaan deebi'anii oomisha isaanii oomishanii nageenyaan akka uummata saba isaanii wajjin jiraatan gochuu isaatiif baay'een dinqisiifadha jechuudha. Yeroo dhiyoosee erga waamichi nageenyaa taasifamee qaamoleen hidhannoo socho'aa turan gara nageenyaatti dhufanii nuyi oomisha keenya sodaa tokko malee hojjechaa jirraa jedhu dabalataan kan dheerani. Amma warri bosona jiran sunillee deebi'anii kunoo nutis immoo isaanis gara wannoo leenjii isaaniitti deemaniiru nuti immoo oomisha keenya irratti baay'inee muddineetirra jirra. Nagaan baanee galla nagaadhaan oomisha keenyas isa facaasnee sassaabannee qonnumallee qonna darbee kan qonne illee abdiidhaan amma sassaabbanneeti oogdiin geenye karaan booddee gara dha'isaatti yeroo qopheenye nageenyaan baanee galla gubbaatti argamna. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii gandoota 41 keessatti rakkoon nageenyaa ture waaressuun danda'ameera kan jedhan itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi milishaa aanaa Dandii obbo Mokonnin Baqqalaati. Gandoota qabdu kana hunduma isaa keessatti haalli nageenyaa nagaadha jechaadha. Wantoon jiru rakkoo nageenyaa hin jiru waan ta'eef yeroo darbe keessa tureera. Isa kana immoo hojii nageenyaa fi hojii siyaasaa wal bukkee qabnee hojjechaa turre jechaadha. Bulchaan aanaa Dandii obbo Tashoomaa Xaafaa gama isaaniitiin waamicha hawaasa bal'aa taasifameen qaamoleen hidhannoo socho'aa turan karaa nagaa hangalaa jiraachuudha kan eerani. Humni hidhatee dargaggeessi humna hidhate kana wajjin socho'aa ture iddoo adda addaa waamicha taasisaa tureen waggoota lamaan darbee kana hedduun isaanii dhufanii leenjii fudhatanii hawaasa deebi'anii makanii nagaan jiraachaati jiru. Booddee kana immoo rakkoo bu'uuraan hiikuudhaan hojii guddaa godinni keenya hojjetaa tureeni humni hidhatee giddu galeessa kanarra socho'aa ture waamicha kana fudhachuudhaan erga galee booda simannee kunuunsa gochaa fi warra hafanis immoo akka isaan galaniif ammas hojii hojjetaatii jirra waan ta'eef. Rakkoo nageenyaa godina Shawaa Lixaatti mudataa ture furuuf hojii hojjetameen nageenyi godinichaa fooyya'insa agarsiisaa jira kan jedhan immoo bulchaa itti aanaa godina Shawaa Lixaa obbo Abbabaa Camadaati. Kanaan dura rakkoon nageenyaa bal'inaan tureeti kan inni jiru. Yeroo ammaa kana garuu hirmaannaa hawaasaa fi hirmaannaa qaamolee nageenyaatiin hojiiwwan hojjetameen nageenyi waaraan guutumaan guututti iddoo isaatti deebi'eera jechuullee yoo baanne haalli nageenya godina Shawaa Lixaa keessa jirtu kan durii faana olaaltu jijjiiramni guddaan akka jiruu fi hafuurri amma hawaasni keenya baafataa jiru qilleensa amma hawaasni keenya baafataa jiru qilleensa gaarii kan ta'ee fi hawaasni keenya illee itti gammadaa kan jiru ta'uu isaati. Qaamolee hidhannoon godinicha keessa socho'aa jiran keessaa 1,200 ol waamicha taasifame bu'uura godhachuun karaa nagaa hangalaniiru jedhu obbo Abbabaani. Yeroo araarri nagaa sadarkaa naannootti qaama giddu galaa kana socho'ee faana waliin mallatta'e kaasees humna bal'aadha jechuudha gara nagaa kanatti kan dhufe.
Isarraa kaasee yeroo ammaa kana giddugala kun gandoonni baay'een aanaan baay'een gara nagaatti deebi'eeti kan inni jiru.